Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota sabboontu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galanni rabbiif haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiif amantii guddaa isinirraa qaba. Guyyaa har'aa kunoo akkasitti foon murmuraa jira. Isiniin jedha waxii waxuufanii nyaata hojjechuufan jechuudha. Kanaaf jennaan harkallee choollachaa fadheetti ka'e kan murmuruu isaatti kunoo argaa jirtu miti. Foon maaliiti beektu? Foon gaalaati jechuudha. Foonni kun foon gaalaati. Kana murmuree waxiisa hojjechuuf deemaa. Yoo sa'aatiin naa kennee akkaataan karaatti viidiyoo waraabaddu qabaadhe akkaataan itti waxiisaa ittoosaa hojjedhu isin argisiisaa isiniin jedha. Qa'ee waxii yookaan waxii diimaa hojjechuuf jedha jechuudha. Akkas fakkaata kan shabakaa dhabuun shabakaa dhabee kunoo gadi taa'ee dabbaramaa kunoo viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Ofitti kolfaa akka nama maraatee ofitti taasaa rakkoo shabakaatiif jecha. Otoon hin beekin collubbaan buufte beektanii torbee kana daataan. Dudda mudhiina kuttee dhugaan isiniin jedha. Mudhiina kuttee na ajjeeftee boolla na keesse miti. Otoon hin beekin godaante bar. Godaante na duraa otoon hin beekin. Garaachaan na qubate. Hafuura baafadhaa gidduutti illee. Ammas kottaa nyaadhaa akkasitti murmuradhaati. Kana foon diimaa isiniin hojjechaa haraayyuu. No, katti bareedu laalame. Bareedu baay'ee bareeda dhugaa rabbi. Xiqqeessee kukkuta garuu akkanaan tibsii hojjetu. Tibsiin hojjedhu garuu qaabatiin hojjedha. Nan nyaachisa har'a jara koo. Silaa shabakaan qabu ijoollee jala fiiguun hin jiru. Meekan mana hojjedha har'a hidheetan itti gattaa'e. Dhokadhee majlisa taa'ee murmuraa jira. Natti dhumnaan maal murmurta jedhu. Gaafa shunkurtii bisheetu silaa itti cincaa hin argu waan ta'eedhaafi nyaachisaa jechuudha. Nyaatti jaartiin koo dhimma hin qabdu. Garuu akkasiin baay'ee nyaanne deemmoo barbaree bitimaan filfila si waxiiseedhantu jira. Isan irra baasee itti naqa. Akkasiin baay'ee na duraan nyaanneedhe. Isan gitti godheetti baay'isa. Shaamaa burreedha gidduutti. Shaamaa burree kana afaaniin hafuu didee waan isaan beeku hiikkaa isaas hin beeku afaanumatti na dhufee naan shaamaa burreedha. Rakkoo yoobsa rakkoo yoobsa rakkoon kee rakkoo fidee kunoo hollu gashee qofaan nu teessisiise har'a waxii waxachuuf jenna waggaa meeqa teenye dibbirtii itti ba'aa bara. Harki koo baay'ee mul'ata dhiifamaa. Kan mul'atu barbaade miti garuu harka isaa dheeraa ta'e na rakkise. Foon irra na duraa harkifamee mana uffata harka dhedheeraan jaalladhaayyuu. Amma gamaa dhugoo ture carraa dhaqa. Dibbirtii keessatti ol ba'ee wannoo ta'e kunoo. Rabbii kiyyaan harka lama dheeoole. Bishaanni na nyaattee oolte dhugaa rabbi. Saniyyuu moo harshaa akka saddaatu kan irratti lafa dheeoole. Maaltu miicca silaa? Bishaara galee noole rabbiin na baase. Akkas inni qaxxi godhu isinitti dhaga'ama. Sagaleen jala balleessannaan jala naa baduu dide. Na qabdee isheenis barana. Goomattuu miti mortuu miti na qabde. Sagaleen jala dileet naa ta'uu dide sagalee biraa irratti dhannaan. Akkoo mucaalleen boossi keessa. Ijoollee jira mana kana harri ijjumaadha. Yoo shabakaa argadhe gadhiifadha. Yoo shabakaa argadhe kadhadhe gadhiifadha jechuudha. Kanaachi gaafa shabakaa argadhu gadhiisa viidiyoo kana. Ofumaan taa'ee camallaqaa irra dabbarame. Maal godhare? Carraa ta'ee beektanii rakkoodha. Rakkoo shabakaa na badee gaafa biyya galu akkam taanaan jedheen. Biyya galee shabakaa gaafa hin qabne akkam taana. Nauri maal ijoollee amala nu balleessite shabakaan kun akkam godhuun jedheen dhugaa rabbii.
Mee ijoolleen biyya kanaa akkamitti shabakaa obsanii taa'aa jiru? Anoo jimayyuu harkaa badee akka tokko hin ta'e dhugaa rabbii. Rakkoo shamaadha dhugaa rabbii shabakaa dhabuuni. Ani biyya galee dhugaa shabakaa orjinaala bitachuu qaba birri guddaa baasee. Madii danda'een jiraadhu. Hayi maal bulchaan biyyaa bare bulchaan biyyaa nama biyya bulchaa jiru ammas hin doktora biyyeettanii lafa dhiittan ammas hin mootummaa biyya kanaa jettanii lafa dhiittan kana bara bulchaan biyyaa shabakaadha waayifaa ta'ee waayifaan hin jiru taanaani haraachuudha ka jechuudha dhugaan isiniin jedhe maal kan addunyaa qabee jiru waayifaadha. Malee ilmi namaa maraa ta'u yoo miskiina wallaa barbaadiyyaa kun akkamitti taa'u amma akkamitti ta'e jedhe dhugaa rabbi rakkoo cimaa dhugaa rabbi nan bade biyya jiraadhe yoona waayifaa nan baradha Rabbiin na baase amaluma hin taane barree garuu maammu ijoolleen baadiyyaa biyya keenya kan waayifaa hin beekne kan waayee silkii hin beekne jira miti isaan numa jiraatu. Namni kanattuu sammuun shirshir jedhee nu dhugaa sammuu nu fuudhee iyyuu beektani. Wayyo qalbii hin qabnu. Namni yoo hin jiraanne akkamitti ani orjinaali isheen bitadde deeman kan manaallee nan bita. Dhugaa rabbi kan mana bakka yoo cinqamte yoo maal jettee bakka waayifaa yuutuubii yoo laalte tukutuki yoo laalte feesbuukii yoo laalte sammuun kee waa tokkotti dagatta dhugaa rabbi kan kanaachi namni shabakaa hin qabne sammuun qabu gonkuma sammuun qabu dhugaa rabbi qalbii nama fuutii an akka nama maraatee fittaasaa deema guyyaa lama shabakaa malee taa'e kunoo akka nama takka lamba takka gadamba takka nan ciisa takka nan ka'a takka ala deema. Bakka akka nama maraatee deema dhugaa rabbi nan bade. Ani biyya gallaan akkan ta'e bitachuu qaba. Kan girgiddaallee nan bita. Kan girgiddaatti nan bita. Kan baatanii deeman nan bita. Kan baatanii deeman yeroo bakkee deemu baatadhee deema. Kan girgiddaa immoo yeroo mana galu itti fayyadama jechuudha. Maaliif yoo ibsaan badeeyyuu ibsaan biyya keenyaa takkaan baddii takkaan dhufti yoo ibsaan badeeyyuu soolaarii guddicha hin bitaan. Soolaarii guddicha bitadhee soolaarii irratti sakkaadhee taa'ee televizyiinii koolaadha galgala yeroon hojii kootii galu. Galgala yeroon hojiidhaaf galu guyyaa silaa hojiin oola taa'ee ilaaluu qaba. Malee akka ittaana akkasin ta'u taanaan duudha holfituudha. Gabannaa dhugaa rabbi nan bade. Yeroo meeqa hafuura baafadha. Akkam taatu warra shabakaa dhabdanii. Bade ijoollees baree ijoollee faana hawaasaappiidhaan sosloo himuudhaan namni obboleessi koonaa dawwale malee namaan ittiin haasa'u tokko illee hin qabu himuudhaani. Bakka namitti haasa'u tokko hin qabu ijoollee makeenya hawaasaappiidhaan akkas yeroo tokko ijoolleen haa dawwalte malee hin haasa'u kan kanaachi yuutuubii makoo keessan oola. Yuutuubii keessan oola tukutukii keessallee hin naqu feesbuukii keessallee hin naqu. Rakkoo ijoollee baranii ol deebi'anii mana keessa taa'uun baay'ee ulfaata baay'ee rakkoo dhugaa rabbi natti dhufuudhaan ofirra ilaalaa jiran qaanfadhu sayyoo majjila sarara markaarra taa'ee markaa isaaniirra ciqileeffatanii gaawwaa isaanii dhugan ani immoo irra taa'ee bar tona arganii na fixu dhugaa rabbi. Kuna murmuree fixeera lama footoon irraa kaafadha kana footoo irraa kaafadhee tambalalee hojjetadhee dhufa. Itti sabboontuun foon murmurattee nyaatte dheetani kan inni furdii jedhee tambalalee hojjetadhee dhufa. Kunoo suuraa irraa kaafadha laala amma kana. Kanaaf akka itti waraabee miti. Afaan bani sabboontu. Afaan bane kunoo bakka akkasii galatooma waan na daawwattaniif baay'ee.